deebiti maaliif ta'e maaliif deebi'uu barbaada silaa yeroo ta'u takka hojjattee dhuftee maaliif fakkeenya namaafis fakkeenya taabeetti ilaalchi wayii jira miti kanaafini gaa'ela immoo xumuruun koo kanaafi kan bareedaadha jechuudha. Egaa gaa'ela godhachuunis barbaachisaadha. Maaliif shamarran biyya kanaa hundi keessanuu gaafa dadhabanitti jechuudha. Yeroo dadhabanii biyya ammaatti maallaqa keessa walitti qabatanitti jechuudha. Maatiin keessa yookiin walitti sirrii qabuu dhiisuu danda'u bakka waan baay'ee jira jechuudha. Akkuma nuti keenya achitti argannu tokkotti yeroo baay'ee jechuudha maallaqa nyaachuu jecha garaagaraatiin illee yeroo san nama madeessan jira jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e immoo gaa'ela godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif maallaqa ergattu illee abbaa manaa keetti ergatte waan tokko haala si mijeessuu danda'a jechuudha. Isa kana guutummaa isaa sun hin beekne na yaada. Egaa immoo deebiin koo jechuudha. Manas bitadheen jira garuu waanuma tokko xiqqoo ishii sirreeffachuuf jecha immoo deebiin dirqama jechuudha. Mana koo keessaa soofaa waan garaagaraa xiqqoo ishii fooyyeffachuun barbaada. Kanaadha hojjechuunis immoo baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef kanaaf jechaan deebi'an isiniif jedha. Yaada yoo isin qabaattan naaf qooduu dandeessu. Dhugaadha beektanii jechuun jalqaba tarii kan koorraayis yeroo tokko sheerii isinii godhe birrii jalqabaa namni nama jalaa balleessuun hin jira akka karoorfannee dhufneetti ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf isheen immoo kana xumuraattee sirreessitee isa barbaadde guuttachuuf deemti jechuudha. Maaliif nuti yeroo kana yeroo hojiitti jamma yeroo kana hojjannee yeroo kana yoo qabaanne boru darbineetti jiraanna maatii keenyas itti jiraacheefna jechuudha. Kanaafidha ishiinis kan karoorsitee kana yaadde kanuma jenna gaa yoo gaafii qabatan immoo komantii jalatti barreessa yaada gaafii qabdan yoo jiraate chaanaala Kofaaraa warri taatan sina subscribe godha share like gochuun dagatina isiniin jedha yaada biraa yoo qabaatte itti himi yookaan asumaan baay'inna. Egaa yaadni na qabullee hin jirudha. Kanarratti nagaa isinitti dhaamu barbaada. Akkuma kiyyaa kaayyoo qabaadhaan isiniin jedha. Maaliif maatiin keessan gaafa isin deemtanii hojii tokko jalqabdan goolli isinirratti kaasu jechuudha. Baay'ee kanuma duraaf isin jaallatan beektu. Warreen isin mudatis jira warreen ganaa isin mudachuuf jirus immoo nurraa baradhaan isiniin jedha. Akkuma kamsi isin qaba guddanaaf galatooma. Okay, kanuma jettee jirti. Kanaafuu galatooma isiniin jedha. Yaada keessan barreessuun dagatina. Ani deemuufan immoo nan deebi'a gaafa bira. Gaggeessuufan jira. Ka'een immoo eeggattan lammii ishee seeraan mucaa kunaanii fayyaa ishiin isiniin jedha adafaan isiniin jedha. Ittiin raggaasifte laaqana. Ilaa garas immoo abultu jechaa jiru. Wanta kanaan hojjeta amma jira.